Nagaan Waaqayyoo jaalalli gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin irra deebi'een attam jirtuun isiniin jedha. Nagaan Waaqayyoo ammas hunduma keessaniif haa baay'atu. Hin kaanaa hin dhaabbannaa. Sagalee an guyyaa har'aatiif yaadee keessa koo jiru dubbifannee Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoon hin galateeffanna. Sagaleen kun macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 38 hanga 41tti isa jirudha. Kutaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Kutaa kana keessa wanti namaa galu waan jiru hin fakkaatu, Hafuurri Waaqayyoo garuu nutti dubbata. Ameen. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin akkas jedha. Bara biyyatti beelli bu'ee Elsaa'iin gara Gilgaalitti in deebi'e. Kutanni raajotaa fuula isaa dura ta'anii utuu jiranii yommus hojjetaa isaatiin xuwwee guddaa isaa ibiddarra kaa'i. Xuwwee guddaa isa jedhu kana afaan Ingiliffaa isa kan biraarraa big jar jedha. Jar jechuun afaan Ingiliffaa isa nu Itoophiyaatti barreessanii okkotee jechuudha. Tarii okkoteetti namni waa affeeltanii beektanii jirtan yoo ta'e baadiyyaatti dhaladhee okkoteetti qoccoota affeelama beekamaadha jechuudha. Okkotee irra kaa'i ittiin jedheedha. Xuwwee guddaa isaa irra kaa'i. Kutata raajotaa kanaaf ittoo tolchii jedhe. Lakkoofsa 39. Kutata raajotaa isa sana keessaa tokko biqiltuu funaannachuudhaaf ba'ee waynii caakkaa argate. Isatti buqqee hadhooftuu uffata isaa guutee ciratee deebi'ee yommuu dhufee waliin isaa utuu hin beekin murmuree xuwwee sanatti in naqe. Namoonni akka nyaataniif yeroo isaaniif baafametti akkuma nyaachuu jalqabaniin yaa nama Waaqayyoo xuwwicha kana keessa waan nama ajjeesutu jira jedhanii iyyani. Kanaaf jarri isa nyaachuu hin dandeenye. Kanarratti Elsaa'iin daakuu muraasa fidaa jedhe xuwwichatti naqe. Amma namoonni haa nyaatanii baasaafii jedhe. Kana booddee xuwwicha keessatti wanti nama miidhuu hin argamne. Ameen. Mee Waaqayyoon kadhanna Waaqayyo akka nutti dubbatuuf. Buleettii koo buleessa koo Waaqayyo har'a dubbisiif qaba. Tarii namni anaaf Waaqayyo dubbiin qabu jettu yoo jiraatte Waaqayyo dubbisiif qaba galgala kana. Waaqayyo sagalee siif qaba. Akka amantootaatti Waaqayyo sagalee nuuf qaba. Dhuunfaatti Waaqayyo sagalee nuuf qaba. Waaqayyo dubbii isaa nuu erga. Kanaaf garaa kee banii Waaqayyoon barbaadadhume natti dubbadhu jedhi. Gara koo kottu jedhi. Sagalee naaf ergi jedhi. Waaqayyo sitti dubbata. Waaqayyo dubbii isaatiin si jijjiira. Waaqayyo sagalee isaatiin si haaressa. Waaqayyo sagalee isaatiin dukkana kee si fuudha. Waaqayyo sagalee isaatiin ifa fakkaatee isa si rakkisuu barbaadu sirraa rukuta. Sagalee kanan sitti dubbadha obboleettii ko. Sagalee Waaqayyo amma gara kee dhufa. Waaqayyo sagalee isaatiin gara waldaa kanaa dhufa. Barbaadadhume. Yaa Waaqayyo, ati sagalee kee dhala namaaf laatte. Sagalee kee dhaga'uudhaaf yeroo kana iddoo kanatti wal geenye nuyi. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee waan nu ergituuf, dubbii kee waan nu ergituuf, sagalee kee jireenya keenyatti waan dubbattuuf, sagalee kee yaa Waaqayyo laphee keenyatti waan ergituuf, sagalee kee abjuu keenya irratti waan dubbattuuf, sagalee kee fiiwucharii keenya irratti waan dubbattuuf, sagalee kee haala nuyi keessa jiru situeeshinii nuyi keessa jirru keetti waan dubbattuuf, maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee kana kan lolu, sagalee kee kanaan kan mormu, sagaleen kee nu gidduutti akka hin dubbatamne kan godhu, yaada namootaatti dhimma kan ba'u, bifa garaa garaatiin iddoo kanatti haala garaa garaatiin kan hojjetu, summiin hafuura hamaa humna Waaqayyootiin kan rukutame haa ta'u. Humna Waaqayyootiin kan waraaname haa ta'u. Dibata Waaqayyootiin kan dhaame haa ta'u. Namooti akka isaan dhukkubsatan kan godhu, namooti dubbii keetti akka isaan hin qabamne kan godhu, namooti sagalee Waaqayyoo akka isaan hin dhageenye kan adoochu, kan laaffisu, kan mudhuksu, kan dadhabsiisu, maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan waraaname haa ta'u. Jireenya namootaa kee dhukkubi kan rukutame haa ta'u. Yaaddoon kan rukutame haa ta'u.
teessisu. Dubbii Waaqayyoo akka isaan hin dhageenyeef haalli ofirra gad isaan teessisu. Haamilee isaanii miidhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mogolee namootaa kan laaffisu. Amantii namootaa kan yaraasisu. Gooftummaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana kan rukutame haa ta'u. Irree waaqummaa keetiin nu gidduutti argame ati. Humna keetiin nu gidduutti argame ati. Miira koo eegi. Yaada garaa kootii eegi. Fedha koo tokkoyyuu waldaa kanatti akkan hin dubbanneef na to'adhu ati. Hidhii koo eegi. Ati dubbii kee waan nu ergituuf ulfaadhu. Maqaan kee haa galateeffamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Hin teenya hundumti keenya. Haa ta'u. Mata duree gabaabduu tokko irratti ani isinitti dubbadha. Mata duree ani sirratti dubbadhu okkotee keenyaa fi humna Yesuus Kiristoos kan jedhudha. Maa inni kun jechuu dandeessu? Maa inni okkoteen keenya? Maa inni humni Yesuus Kiristoos immoo isa jedhamu walii wajjin ilaalla. Okkotee jechuun waan waa baatu jechuudha. Namni okkotee wallaale hin jiru. Yoo baadiyyaatti dhalattan ta'ee namni okkotee wallaale hin jiru. Okkotee yookaan xuwwee namni wallaale hin jiru. Xuwween waa baata jechuudha, waa qabata jechuudha. Waanumati keessa baata xuwween. Si'a tokkicha waan baay'ee baachuu danda'a. Si'a tokkicha waan tokkos baachuu danda'a. Waan ati keessa hundumaa qabachuu danda'a. Lakkoofsa 38 irratti Elsaa'iin nama tokkoon xuwwee irra kaa'ee nama kana maqaa isaa nuun laanne Elsaa'iin. Xuwween kun kan eenyu akka ta'e hin beeknu. Kan tuuta raajotaa kana akka ta'e garuu shakkii hin qabnu. Giruppiidhaan qabu ennee yaadna. Namichi xuwwee kana abiddarra kaa'e eenyu inni jedhamus badaan hin barbaachisu. Maa inni xuwween kun isa jedhamu garuu wajjin ilaalla. Xuwwee jechuun waan baname tokko jechuudha. Sababa banameef wanti tokko waa baata jechaa hin jiru. Wanti tokko openii sababa ta'eef waa fudhachuu hin danda'u. Wanti tokko garuu openii ta'ee willingness yoo qabaate waa fudhachuu danda'a jechuudha. Openii ta'uu kee duwwaatu hin ta'in willingness keetu murteessa jechuudha waa baachuudhaaf. Xuwween tokko sababuma banameef waa tokko dhaqamee keessa kaa'ama miti. Open sababa ta'eefi willingness qabaachuutu sarara jiraata jechuudha. Willingness isaatu openness isaa determine godha jechuudha. Isatu murteessa jechuudha. Sababa banameef waa keessa kaa'amatu hin ta'in sababa fedhii qabaateef waan tokko ofirratti of keessatti baata jechuudha. Iddoo kana keessa xuwweetu jira. Xuwween kun fedhii qaba jechuudha. Yerooti openii taatu waan hundumaatu gara kee dhufa miti. Sababati openii taate willingness qabaatte waan hundumaatu gara kee dhufa jechuudha. Qodicha keessa lixuudhaaf dhufa. Kanaaf okkoteen kun willingness qaba jechuudha. Waa fudhachuudhaaf openii duwwaa miti fedhii qaba jechuudha. Hin barbaada jechuudha. Maatariin godhu openii ta'uun kee willingnessiin kee garuu maatarii godha. Hubadhaa. Filoosofiin isinitti dubbachaa jira. Min dubbii Waaqayyoon isinitti dubbachaa jira. Wanti sababa openii taateef wanti hundumtuu dhufee sitti galamini. Opennessii kee booddee willingnessiin kee determine godha jechuudha waan si keessa lixu. Iddoo kanatti xuwwee banamaatu jira. Xuwween kun sababa banameefi receive godha jechuudha. Hin fudhata jechuudha. Waanuma isa keessa lixe fudhata jechuudha. Waanuma isa keessa lixeeti ofitti qabata jechuudha okkoteen kun. Kanaaf okkotee jechuun waan waa baatu jechuudha. Okkoteen kee waa fudhata jechuun wanti okkotee kee keessa lixee value kee determine godha jechuudha. Karaa kan biraa yoo okkotee kee keessa warqeen jiraate valuun okkotee keetii amma warqee ga'a jechuudha. Yoo okkotee kee keessa meetiin jiraate valuun okkotee keetii amma meetii ga'a jechuudha. Kanaaf wanti okkotee kee keessa jiru value kee determine godha jechuudha. Ilaa hubadhaa kun dubbii Waaqayyooti. Wanti keessa kee lixu value jireenya keetii akkasuma ol kaasa yookiin immoo gadi buusa jechuudha. Ija bunaa okkotee kee keessa keessennaan valuun okkotee keetii amma ija bunaa ga'a jechuudha. Wanta low cost ta'e cheap ta'e qodaa kee keessa taanaan wanti okkoteen kee sun yookaan xuwween ati qabdu sun vaaliuun isaa duukaa gadi bu'aadha jechuudha. Ani yeroo baay'ee waan chiippiin bita sababa ta'eef haati manaa koo you are too cheap naan jetti. Kanaaf wanta ta'e okkotee kee keessa keessu yookaan wanta ta'e xuwwee kee keessa keessu vaaliuu kee determine godha jechuudha. Iddoo kanatti okkotee kana keessa waan isaan kaantu vaaliuu isaanii determine godhe.
jireenyas baachuu danda'a. maa inni gaama vaaliyuu kee duwwaatuun ta'in okkotee kee keessa jireenyis du'is jiraachuu danda'a jechuudha. yoo du'a kee keessa du'uma baattee deemta, yoo jireenya keessa immoo jireenya baattee deemta jechuudha. It depends on what you put inside your jar jechuudha. Jaarii kee determine kan godhu, kan murteessu jireenya keessa immoo du'a kee keessa. Iddoo kanatti lakkoofsa 39 irratti namni tokko dhaqee du'a fidee okkotee isaa keessa kaa'e. hubadha, lakkoofsa 38 irratti yeroo ol deebitanii bara beelaa tureedha macaafi qulqulluun. bara beelaa ture. sababa bara beelaa tureef nyaati hin jiru jechuudha. scarcitytu jira jechuudha, dhabatu jira jechuudha. kanaaf nyaata barbaadee fidee keessa kaa'e. wanti nama dhibu garuu beela duwwaa miti du'a koozii kan godhu. namoonni baay'een beela keetti du'u miti. macaafa qulqulluu keessatti iddoo blessingin jirutti du'i mul'ate. sababa Ameerikaa keessa jiraatteef du'i si dhabamini. Indaa'um paradaayizii keetti du'a fudhatan addaamiif waan labadhaa saba Waaqayyoo. lafa plentii ta'etti, lafa eebbi jirutti, lafa waan gaariin jirutti du'i jireenya namaa argata. beela keessatti duwwaamini duuni jireenya namaa kan hin argatu. namichi kun bara beelaatti dhaqee du'a fidee dhufe. baay'oonni immoo bara quufaatti beela du'a fidu. kanaaf gaaraantii mini jechuudha mana quufaa keessa jiraachuun kee, Ameerikaas biyya lafarratti beekame keessa jiraachuun kee, horii qabaachuun kee, akkaawuntii kee keessa birrii baay'een jiraachuunsaa jireenya keef gaaraantii mini jechuudha. maaltu jireenya keenyaaf gaaraantii dharee? wantati okkotee kee keessa keessetu jireenya keef gaaraantii ta'a. inni immoo maa inni itti dhufne isa kana. inni du'i kun eessaa dhufe isa jedhamutti deebina. ammoo du'i inni plentii keessaa dhufe, inni waan baay'ee keessaa dhufe, inni seera uumamaa keessaa disobedience irraa dhufe, abboomamuu dhiisuu irraa dhufe. abboomamuudhaa fi goyyoomsaatu wal qabatee dhufe. seexanni Addaamiif Hawaaniin yeroo rukutuuf ka'u disobedience duwwaatti geesse miti, abboomamuu dhiisuu duwwaatti geesse tun ta'in deception itti immoo geesse. dhugaatii soba dhugaadhaan mareetutti geesse jechuudha. soba dhugaadhaan marame. sini galeera. sobatu truuziidhaan marame jechuudha. haaf truuzii min inni kun. haaf truuziinis sobuma. hamma tokko soba yoo qabaates dhugaan kamiyyuu soba ta'a. kanaaf seexanni isaaniin ajjeesuudhaaf dhugaa sobaan mareetutti geesse. accept godhan, waaqayyoon disobey godhan duwwaatu hin ta'in hin dogoggoran, deceptionii keessa lixan. kutaa kana keessatti garuu isa kana hubadhaa. kutaa kana keessa namichi jiru garuu disobediensiidhaan kan inni decepted ta'e. abboomamuudhaan deceptionitti saaxila ba'e. hin abboomame. Elsaa'iin dhaga'e. Elsaa'iin dhaga'etu Elsaa'iif abboomamee ba'e. Elsaa'iif abboomamee yeroo ba'u hin abboomame jechuudha. Obedience to deception itti isa geesse jechuudha. inni kun waldaa kiristiyaanaaf baay'ee barbaachisa. waldaa kiristiyaanaa keessatti namoonni baay'een they are obedient garuu deceptioniidhaan saaxila ba'u. deceptioniin afaan oromootti maal jedhama? goyyoomsaadhaaf saaxila ba'u jechuudha. amma gaasitti waa tokko hubanna. namichi Elsaa'iin itti dubbate kuni he was obedient. waaqayyoon Elsaa'iin dhaga'e, hin abboomame. waan Elsaa'i godhi ittiin jedhe gochuu ka'e. garuu haala ba'ee waan inni fidee dhufe deceptioniidhaan dhaqee waan hin taane guuree dhufe jechuudha. amantoota waaqayyoo wangeela kanatti jiraachuudhaan deception irraa of eegdu. wangeela Yesuus Kiristoositti sirriitti jiraattee nan deception irraa of eegda. wangeela Yesuus Kiristoos kana duwwaatu truuziidha. truuziin biyya lafaarra jiru hundumtuu relatiiviidha. addunyaa nuyi keessa jirru keessatti har'a biyyi lafaa akkasiin jedha. biyyi lafaa nuyi keessa jiraannu kuni akkas jedha. jalqaba ani fiilingii koof hin jiraadhaa isiniin jedha. wanta fiilingiin koo natti hime duwwaadha kan hin godhu. hubadhaa. mana waaqayyoo keessatti waan natti dhaga'ame godhaani. waaqayyootu fiilingii tokko na keessa ka'a. maqaa Yesuus Kiristoosiin fiilingiin jireenya keenya irraa ifatamu. ameen. nuyi fiilingii dubbanna tun ta'in dubbii waaqayyoo dubbanna. fiilingii duwwaamini warra Ameerikaa akka jedhu you are what you eat siin jedhu. ati waan nyaattu fakkaata. material itti gadi nu buusani beeka. ati waan nyaattu fakkaata. kanaafiyyuu ati you are what you eat. buddeenuma nyaattu fakkaata. yoo orgaanikii nyaatte orgaanikii fakkaata. yoo nan orgaanikii nyaatte moo nan orgaanikiidhaati. kanaafiyyuu waan nyaattu fakkaata jedhanii dhala namaa fuudhanii materialist understanding irra ka'ani.
isarra darbanii amma immoo kan isaan itti dhufanii ati desire keessa kee jiruudha kanatti taatu. Kanaaf fuulli kee dubartii fakkaata taanaan possibilitiin dubartiin si keessatti staakii gochuu jira jechuudha. Akka ittiin ijoollee kees konfinsii godhanii siinis konfinsii godhanii addunyaa kana xaxanii qabaa jiru. Sini galeera deception. Deceptionii feekiidhaan xaxame. Waaqayyo deception irraan waa eegu. Ameen. Abboomamtanii yeroo ala baatan luba keessanitti waan dasiif isin godhu fidda hin dhufina. Waldaa keessatti waan dasiif isin godhu fidda hin dhufina. Namichi kun addanatti hin abboomame, hin naga'e, Elsaa'i hin naga'e, garuu deceptioniidhaaf saaxila baase. Dogoggoraaf dhaqee of kenne. Har'a waldaa kiristiyaanaa Itoophiyaa keessa jirtu yoo ilaaltanii, waldaan kiristiyaanaa Itoophiyaa keessa jirtu it is a package of deception. Package deceptioniidhaan guuteedha. Maaliif namoonni wangeelatti jiraachuutu hin ta'in fiilingii isaaniitti jiraatu. Waaqayyo fiilingii wajjin waliin galu. Waaqayyo dubbisaa fi eenyummaa isaa wajjin walii gala. Ameen. Namichi kuni hin ba'e deceptioniidhaaf saaxila ba'e. Yeroo deceptioniidhaaf ba'eedhu yeroo goyyoomeedhu lakkoofsa 39 irratti waynii caakkaa dhaqee fidee dhufeedha. Waynii caakkaa dhaqee fide. Raajii kana maqaa isaan beennu. Waynii caakkaa duwwaatu hin ta'in hadhooftuu guuree dhufeedha afaan Oromoorraa. Buqqee hadhooftuu namni wallaalee jireedhee yaadu. Yoo booleetti dhalattan malee buqqee hadhooftuu beektu. Akka koo baadiyyaatti dhalattan taanaan buqqee hadhooftuu wallaaltani. Magaalaa keessatti dhalattan taanaan hin beektani. Buqqee hadhooftuu guuranii dhufani. Buqqee hadhooftuu yeroo guuree dhufu namichi kun obedientii ta'eeti abboomameeti kalee dhaqee kan inni buqqee hadhooftuu kana guuree dhufe. Elsaa'iin garuu dhaqee alaa guurii fidittiin hin jenne. Hubadhaa. Ofii isaatiin ka'umsa mataa isaatiin ba'ee dhaqee buqqee hadhooftuu fide. Waan mi'aa, waan atiraaktiivii ta'e, waan sooftii ta'e, waan ija namaa booji'u. Sababa ija namaa booji'eef Waaqayyo biraa taa'amne. Sababa atiraaktiivii ta'eef Waaqayyo biraa taa'amne. Sababa easily consumed ta'uufiti Waaqayyo biraa taa'amti. Sababa ija keetti miidhageef waldaa kiristiyaanaa ijaaramini. Sababa ija keetti toleef waldaa kana dhaabee fuula duratti adeemsisa miti. Yoo Waaqayyo biraa ta'e duwwaa kan inni waldaa kana fuula duratti harkaanfachiisu. Namichi kun garuu ittuma miidhageennaan dhaqee guuree fide. Ilaa hubadhu obboleettii koo wanti miidhagaan hundumtuu Waaqayyo biraa tettee fudhatin pooyizeniitu keessa jira. Waan nama ajjeesutu keessa jira. Waan nama balleessutu keessa jira. Wantooti lallaafoon, wantooti miidhagan, wantooti ija nama booji'an, wantooti jireenya nama qabatan baay'een isaanii pooyizeniidha kan isaan of keetti baatanii deemani. Har'a Waaqayyo maaliif of nu eeggachiisuu barbaadare? Kottaa okkotee keenya keessa maaltu jira laata? Maaltu okkotee keetti gadi nam'e laata? Maaltu okkotee kee keessa jira laata? Lakkoofsa 40 irratti hundumtuu hin nyaatan jedha. Baay'ee sarpiraayizii gadi isa godhu isin godhu. Gartuun achi jiran hundumtuu hin nyaatanii jedha. Konsiiyumii godhanedha. Buddeen foreenii ta'e tokko nyaatani. Buddeen lafa qonnaa irraa dhufe miti. Lafa qonnaa irraa dhaqee funaanee dhufe mini raajiin kun. Lafa qonnaa iddoon taane iddoo waayildii irraatii dhaqee fide. Waayildii lafa kan biraa irraatii dhaqee guuree fideetu okkoteetti gadi naqe. Hundumti isaanii isa arganii nyaatan jedha. Buleettii koo obboleessa koo foreen fuudiin jireenya kee balleessa. Ameen. Waaqayyo akkati badduun barbaadu. Okkotee kee keessa maaltu jira? Mana kee keessa maaltu jira? Namoonni tokko tokko intentionally dhaqanii waan tokko fidu. Namoonni tokko tokko immoo unintentionally waa godhu. Hubadhu. Ituun hin beekiniin akkas ta'e. Ituun hin beekiniin ibsaa kute. Ituun hin beekiniin akkas ta'e. Sababa tuun beekin ibsaa kuttee fi tikeetiin sitti dhufuu dhiisa miti. Sababa ibsaa kutteef still you are accountable jechuudha. Hubadhaa. Sababa utuun beekin dhattee waldaa kiristiyaanaatti waa fiddeef jireenya nama baay'ee balleessita. Waaqayyo isa kanarraa nu haa eegu. Ameen. Maaltu okkotee kee keessa jira saba koo? Maaltu okkotee kee keessa jira waldaa nana? Maaltu okkotee kee keessa taa'ee jira? Maaltu mana kee keessa jira? Maa inni okkotee kee keessa xuwwee kee keessa kan jiru? Ilaa hubadhaa. Hundumti keenya yoo cubbamoota. Namoonni tokko tokko habitual sinneroota. Every single day cubbuma keessa oolu. Every single moment. Kana jechuun jireenyi keenya akka namaatti cubbamaa miti jechuu miti. Collectively we are sinners. Namoonni tokko tokko immoo they are habitual sinners. Namoonni tokko tokko immoo rare sinnersidha. Hin deemu karaama walqixxee irra deemu iddoo tokko ga'anii stambilii godhu. Nu hundumti keenya yoo cubbamoota. Kun hundumtuu maalirraa dhufe? Foreign food consuming keenya gochuurraa dhufe. Kottaa wangeela Yesuus Kiristoos kana dhageenya okkotee keenya keessa isa jiru. Okkotee keenya keessa dubbii Waaqayyoo jiraachiifna. Ameen.
Okkotee kee keessa dubbii Waaqayyoo kaadhu obboleettii koo. Okkotee kee keessa sagalee Waaqayyoo kaadhu. Maa inni okkoteen kun? Okkoteen kun mallattoo biyya lafaati. Jireenya biyya lafaati kan inni argisiisu. Okkotee kana keessa okkoteen kun jireenya biyya lafaati. Raajiin asitti okkotee kanatti nyaata guure immoo namoota waldaa keessa jiru kana hundumaati. Abiddi sun immoo powerlessness-dha. Humna hin qabu jechuudha. Tarii obboleettiin dadhabde jirtaa laarra. Jireenyi kee laafee kan dadhabde jirtaa la. Abdii kan kutatte jirtaa la. Jireenya biyya lafaa kanaan obboleessi laaftee jirtaa la. Ilaa hubadhaa, abiddi cubbuu mo'uu hin danda'u. Abiddi abidduma. Abiddi cubbuu mo'uu hin danda'u. Diffiitii gochuu hin danda'u. Wanti cubbuu diffiitii godhu waan biraadha. Abiddatti bobeessanii naan niwutiralaayizii gochuu dadhabe cubbuu wanta isaan fidanii itti naqan xuwwee itti naqan pooyizenii sanatti niwutiralaayizii gochuu dadhabe jechuudha. Tarii baay'een keenya immoo akkuma jara kana teestii goone irra ta'a. Stop testing. Maqaa Yesuus Kiristoosiin waan hundumaa teestii gochuudha Waaqayyoon haa eegu. Ameen. Angidduu kana European Cup'n ilaala. European Cup yeroon ilaalu waan baay'een irraa bara. European Cup yoo ilaaltanii namoonni tokko tokko kubbaa harkaan rukutu. Kubbaa yeroo harkaan rukutanii immediately wanti kennamu penalitiidha. Waldaa kiristiyaanaa keessatti namoonni baay'een harka isaanii hin eeggatan. They touch everything. Waan hundumaa harkaan qabu barbaadu. Dhiisii obboleettii koo Waaqayyo waan hundumaa akka harkaan qabdu barbaadu. Harki waan biraa harkaan qabe immoo Waaqayyo harka sana hin fayyisa. Ameen. Ameen. Yesus Kristos wangeela Maarqos boqonnaa 6 irratti harka goge tokko maal godheedha? Hin fayyiseedha. Harki Waaqayyo harka goge fayyisa. Mee ameen. Kana duwwaa mini harki Waaqayyo harka goge isa fayyisu duwwaatu hin ta'in mooticha Uziyaa immoo harki Waaqayyo itti bu'ee maal godheedha? Lamxii godheedha. Harki Waaqayyo kun hin lamxeessasi hin fayyisas. Waaqayyo garuu har'a araara sitti dubbata. Harki Waaqayyo kun lamxii kee fayyisuu barbaada. Ameen. Harki Waaqayyo hojiitti kan goddan, financially kan goddan, jireenyi keessan bifa garaagaraatiin kan goddan, harki Waaqayyo harka kee fayyisa. Ameen. Jarreen kun immoo konsiiyumii godhani. Erga isaan konsiiyumii godhanii booddee hin iyyanii jedha Macaafi Qulqulluun. Hin iyyani du'atu keessa jira. Dhumneerra jedhanii Elsaa'itti iyyani. Erga nyaatanii booddee dhumneerra jedhanii gaafa isaan iyyanii Elsaa'iin waan tokko godheedha. Macaafi Qulqulluu irratti akkas jedha. Daakuu fidaa xuwwee kanatti naqaattiin jedheen. Daakuu fidanii yeroo isaan itti naqan buddeenichis hin fayyee isaanis hin fayyee. Hin fayyee isaanis hin nyaatan jedha. Waldaa kana Waaqayyo waan tokko si gochuu barbaada. Waaqayyo kana booddee isa siif daakame Yesuus Kiristoosiin si fayyisuu barbaada. Ameen. Ameen. Maaltu jireenya kee kee fayyaa dhabe? Hammarraatti fayyaa dhabdeette yoo ta'e. Hammarraatti wal qabachuu dadhabdeette yoo ta'e. Har'a lubii amma dhiiga Yesuus Kiristoosii fi buddeena Yesuus Kiristoos nu foon Yesuus Kiristoos nuuf kennuuf adeema. Yesuus Kiristoos immoo akkas jedhe foon koof dhiiga koo yeroo dhuddan isin maal taatu jedhe jireenya qabdu jedhe sababa ta'eef inni daakame Yesuus Kiristoos har'a nu fayyisa. Ameen. Meekaanii dhaabannu. Boleettii koo okkotee kee keessa pooyizaniin jiru har'a hin fayyaa. Ameen. Summiitu okkotee kee keessa jira yoo ta'e, tarii dhukkubatu si keessa jira yoo ta'e, mee harka keenya ol kaafna. Tarii jireenyi kee dhukkuba qaba ta'e, du'a sodaachaa jirta yoo ta'e, Waaqayyo har'a Kiristoos Yesuus wanta keessa kee jiru hundumaa niwutiralaayizii gochuu danda'a. Ameen. Humna dhukkubaa jireenya kee kee niwutiralaayizii gochuu danda'a. Ameen. Humna si dhukkubsu, humna gadi si qabu, abiddi kan dadhabe, tarii abiddi si kee kan dhaame, tarii abiddi si kee boba'ee kan dhaame, humna si lolu, humna si mormu, dhaamsuu kan dadhabe, pooyizaniitu si keessa jira yoo ta'e, summiitu si keessa jira yoo ta'e, humni nama ajjeesu xuwwee kee keessa jira yoo ta'e, ani sagalee misraachoon siif qaba. Yesuus Kiristoos humna si ajjeesuuf ka'e hundumaa niwutiralaayizii godha. Mee ameenedha guddisaati. Humna Yesuus Kiristoos tu isa siin mormu niwutiralaayizii godha. Namoonni dhukkubsattan Waaqayyoon barbaadadhaa amma. Namooti gadditan Waaqayyoon barbaadadhaa. Namoonni kana mo'achuun dadhabeettan Waaqayyoon barbaadadhaa. Namoonni laaftan Waaqayyoon barbaadadhaa. Namoonni abiddi koo hin dhaame summii kana ajjeesuu dadhabeettan Waaqayyoon barbaadadhaa. Abiddi kee summii dhaamsuu hin danda'u. Summii cubbuu, summii dhukkubaa, summii rakkinaa hundumaa gubee balleessuu kan danda'u isaanaaf siif caccabe Yesuus Kiristoosidha. Sadaakuu ta'e Yesuus Kiristoosidha. Boleettii koo
okkotee kee keessarraa ka'ee wanti vaaliyuu hin qabne hin jiraatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti okkotee kee keessa jiru, wanti vaaliyuu hin laanne, wanti Yesuus Kiristoosiif ulfina hin laanne harka Waaqayyootiin jireenya keenya kee akka buqqa'ee haa ta'u. Har'aa ka'ee Yesuus Kiristoosiin baanna. Har'aa ka'ee Yesuus Kiristoostu nuun beekama. Okkotee keenya keessaa Yesuus Kiristoostu mul'ata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kun nu argatu amma. Dibati kun nu argatu amma. Ayyaanni kun nu argatu amma. Meerka wal qabadhaan kadhadhaa daqiiqaa yeroo. Lallaba dheeraa isinitti hin lallabne sababa ta'eef na Waaqayyoon kadhadhaa. Nama si bira jiru qabii Waaqayyoon kadhadhume. Tarii dhukkuba ta'uu danda'a. Tarii pooyizanii kan biraan jireenya kee keessa jiraachuu danda'a. Ituun beekin dhattee waan tokkotti buuteetta ta'a. Ituun beekin waan tokko keessa lixxeetta ta'a. Beettees gooteetta ta'a. Yesuus Kiristoos galgala kana humna si rakkisu hundumaa niwutiralaayizii gochuu barbaada. Mee ameen jedhi obboleettii koo. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni nu rakkisu hundumtuu harka Waaqayyootiin niwutiralaayizii haa ta'u. Niwutiralaayizii haa ta'u. Niwutiralaayizii haa ta'u. Hallelujah. Hallelujah. Dubbadhu Waaqayyootti mee. Waaqayyootti dubbadhaa mee. Waaqayyootti dubbadhaa mee. Abiddi kee yeroo kana abiddi Waaqarraa Kiristoos Yesuus keessaa inni argamu jireenya koof jireenya waldaa kanaa kan argate haa ta'u. Summii jireenya keenya keessa jiru kan gubu, kan balleessu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya haa argatu. Yesuus Kiristoos inni caccabe, Yesuus Kiristoos inni nuuf waraaname, Yesuus Kiristoos inni nuuf dhiige, inni nu fayyise yeroo kana, inni nu gargaare yeroo kana, inni jireenya keenya hin haaresse yeroo kana, inni jireenya keenya hin jijjiire yeroo kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kee Waaqarraa nutti haa bu'u. Dibati kee Waaqarraa nutti haa bu'u. Jireenya keenya kan jijjiiru Waaqarraa jireenya keenyatti haa bu'u. Yesuus, Yesuus, Yesuus. Kadhadhaame, kadhadhaame Waaqayyoon. Waaqayyoon kanaan jedhu waa'ee waldaa kanaaf dhaggeeffadhaame. Laafura Waaqayyootu waldaa kana akkasnaan jedha. Kana booddee daaddeen adeemtuu siin jedha. Hallelujah. Kana booddee hin naannoftu siin jedha Waaqayyo. Bara naanna'uun sirraa cabsaa siin jedha Waaqayyotu. Bara naanna'uun sirraa cabsaa jedha Waaqayyotu. Ilaa qabadhu waldaa nana. Waaqayyo kana booddee hin naannoftu siin jedha. Si ijaarana deemaani. Ati of ijaaruu dadhabde. Ati of tumsuu dadhabde. Ani garuu amma humna si ijaaruun ka'eera. Natu walitti si qabee si ijaarana deema. Barcuma ulfinaaf gaara ulfinaarraan si ka'a. Hallelujah. Hallelujah. Hin kadhanna ammayyuu. Yaa Waaqayyoon Waaqoon gabaabsinee kadhanna. Waaqayyootu waa'ee nama tokko natti dubbata. Namni kun nama sila macaafa qulqulluu dubbise. Argaa hin jiru amma. Namni sila macaafa qulqulluu dhufee dubbise tokko as keessa nama kana Waaqayyoo hafuura Waaqayyoo waan tokko natti dubbata waa'ee nama kana. Isxifaanos nama jedhamu. Maqaa isaan beeku, maqaa isaas hafuurri Waaqayyoos maqaa isaa natti hin laanne. Experience akkasiis hin qabuun. Waaqayyo nama kanaan garuu akkas jedhatti hima. Natu jireenya eebbaa isa keessatti jalqabe. Hallelujah. Natu ulfina koo ittiin mul'isuu barbaada. Ayyaana kootiin nama kana qabe. Eebba kootiin nama kana qabe. Hafuura kootu nama kana keessa jira. Nama kana natu fuula duratti tarkaanfachiisa. Harka eebbaa malee harki rakkinaa kana booddee nama kana hin qabu naan jedha Waaqayyootu. Hallelujah. 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 Abiddi kee jireenya keenya argatu. Ayyaanni kee jireenya keenya argatu. Luba waldaa kanaa eebbisi ati. Namoota waldaa kanaa eebbisi ati. Jireenya namoota waldaa kana keessa jiranii eebbisi ati.
maqaan kee galateeffamu, maqaan kee olola jedhu. Kwaayirii waldaa kanarratti ibiddi kan qabsiifame haa ta'u, ibiddan itti qabsiisaani. Kaleessa qaanqee ibiddaa tokko nutti dubbattee turteeti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin qaanqeen ibiddaa utuu hin ta'in giimiin ibiddaa faarfattoota kanarratti lafa haa dha'u. Giimii ibiddaan sirratti waamani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dibata ibiddaatiin tuqamaa. Dibata ibiddaatiin tuqamaa. Humna ibiddaatiin tuqamaa. Ayyaana Waaqayyootiin tuqamaa. Inni hundumtuu siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Lubaa wajjin kadhannaa. Waaqa jireenya keessan eebbisu hin kadhanna dhaabannee dhuma lubaa wajjin. Kristos Yesuusin hiikachuu hafuuraane lamma fadhalaachuun galanni siif ta'a yaa Yesuus mootii koo burqaa jireenyaatti waan nudheef lubbuun koo burqaa jireenyaatti waan nudheef lubbuun koo nama haaraan taa'ee Kristos Yesuusin hiikachuu hafuuraane lamma fadhalaachuun galanni siif ta'a yaa Yesuus mootii koo burqaa jireenyaatti waan nudheef lubbuun koo burqaa jireenyaatti waan nudheef lubbuun koo nama haaraan taa'ee Kristos Yesuusin hiikachuu hafuuraane nama fadhalaachuun galanni siif ta'a yaa Yesuus mootii koo burqaa jireenyaatti waan nudheef lubbuun koo burqaa jireenyaatti waan nudheef lubbuun koo hundumaa kan dandeessu